Daawwattoota keenya akkuma amma mul'ataa jiru dhaabbanni gargaarsa uummata Oromoo wayita inni deeggarsa hawaasa harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee keessatti argamaniif deeggarsa taasisaa jirudha. Haaluma kanaan daakuu zayitii fi paastaa yeroo inni qoodiinsa ayyaana ganniif uummataaf taasisaa jirudha. Akkuma daawwataa jirtan viidiyoo isaa akkuma argamaa jiru kun. Kanaaf yeroo ammaa kana deeggarsa bifa kanaan kennamaa jira daawwadhaa. Maqaan keessan hin jedhamte eessarraa dhuftan? Asuma Naqamtee duwwaa Shankee. Gargaarsa dhaabbanni kun isin godhee akkamitti laatu? Isin gammachiise? Daa'ima meeqa qabu? Eenyu isin deeggara? Eenyu isin deeggara ture? Abbaa warraa koo Zamanyaa waliin. Warra galatoomaa gara fuulduraatti dhaabbanni si waliin jira yeroo gara. Maqaan keessan hin jedhamtu deeggarsa dhaabbanni kun isin godhee akkamitti laaltu? Deeggarsi isin godhe itti gammaddanii? Galatoomaa ishee yeroo gaarii. Dhaabbanni kun isin godhe si gammachiisa akkam? Baay'ee bareedaadha galatoomaa waaqayyoo sin Tole ayyaana gaarii siifadha. Tole deeggarsa kana eenyu fuutu deeggarsa yookiin immoo gargaarsa dhaabbanni gargaarsa uummata Oromoo daa'imman kanaan godhe akkamitti ilaaltu yaada keessan nuuf ibsaa. Galatoomaa yaada Bocha haati manaa fi abbaa manaa naannoo isaatti deemanii namoota hin beekamneen haati manaa fi abbaan manaa kun booji'amanii lafti isaan gahan kan hin beekne daa'ima lama beekaa waaqtolee fi daandii waaqtolee kan jedhaman ijoollee waggaa 3 fi waggaa 5 manatti dhiisanii lafti isaan waa wallaalamee fi dhimma dubartootaa magaalaa Naqamteetti dhimmicha rakkicha bal'inaan ibsinee fi sana sababa gochuudhaan gargaarsa ijoollee kanaaf godhameef fuudhuufiin dhufe. Gargaarsa gootaniifiif immoo galatoomaa ulfaataa sinaa eebbisuu jedha. Tole galatoomaa fayyaa ta'a. Dhaabbanni kun isin godhe akkamitti ibsita? Guddaa galateeffanna. Guddaa galateeffanna waaqayyo isaan eebbisu ayyaana gaarii isaan. Gargaarsa dhaabbanni gargaarsa uummata Oromoo isin godhe akkamitti ibsita maal jedhu? Waaqayyo isaan eebbisu fayyaa isaanii kalaatu ammaa kamtuu isaan irraa raaduu ayyaana waggaan isaan agarama isaan eebbisu falii isaanii fayyifatu. Tole maqaan keessan eenyu? Walala. Walala. Gargaarsa dhaabbanni Oromoo siif godhe akkamitti ibsita? Galatoomaa ishee yeroo gaarii. Gargaarsa dhaabbanni kun siif godhe akkamitti ibsita? Gargaarsa dhaabbanni kun yaa godhe baay'ee galateeffatu. Gadis eenyu? Gargaarsa dhaabbanni uummata Oromoo siif godhe akkamitti ibsita? Gargaarsa dhaabbanni uummata Oromoo siif godhe akkamitti ibsita? Naman kabdul. Maqaan keessan eenyu jedhama? Gargaarsa dhaabbanni kun siif godhe akkamitti ilaaltu? Waaqayyo sinaa eebbisu adda siniif haa kennu biddeen keessa na guddisu waaqayyo guddadhaa ol adeemaa ijoollee. Saya mana orang sih? Jak.
Gargaarsa dhaabbanni kun isiniif godhe akkamitti ilaaltu maal jettu? Waaqayyo sinaa eebbisu fayyaa ta'aa fayyaa nagaatti naanna'a sinaa eebbisu galatooma. Tole maqaan keessan eenyu gargaarsa dhaabbanni kun isiniif godhe akkamitti ilaaltu? Maqaan koo Addee Yaadaneessaa Nagariiti. Guddaa galatoomuu jedhamu kan nuti guddaa nutti dhaga'amu. Ijoollee jaatii ijoollee fayyaa nagaatti naanna'uu keessanii kan nuti guddaa nutti dhaga'amu. Kun akka dastaa kanatti kenna. Harka lamaan takka qabadda. Tole maqaan keessan eenyu? Eessarraa dhuftan? Magaalaa Naqqamtee? Gargaarsa dhaabbanni kun isinii godhe akkamitti ilaaltu? Tole galatooma. Tokko tokko fidaafi. Bakka eeyyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya kuni wayita dhaabbanni gargaarsa uummata Oromoo hawaasa naannoo isaa jiruuf ayyaana gannaaf yeroo inni deeggarsa taasisu irratti argamna. Haaluma amma argaa jirtaniin yeroo hojjettoonni dhaabbatichaa hawaasa keenyaaf deeggarsa godhan naannoo magaalaa Naqqamtee naannoo ganna duwwaa lamatti deeggarsa taasifamudha. Maqaan keessan eenyu jedhamtu? Jannabeechi. Gargaarsa dhaabbanni kun isinii godhe akkamitti ilaaltu? Gargaarsa dhaabbanni kun isinii godhe akkamitti ilaaltu? Itti gammaddanii? Gammadee. Galatooma fayyaa ta'a. Grazie. Tole. Abraham isa rafte? Dargee. Gargaarsi itti taasifame akkamitti ilaalta? Akkamitti guddaa. Si toleera? Tole ishee godhate. Tole maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa dhuftu? Neetii Abarraa. Eessarraa dhuftu? Gargaarsi ni taasifame akkamitti ilaaltu? Isin gammachiiseera? Tole haa ta'u galatooma. Zayitii kenniif. Tole maqaan keessan jedhamtu? Balaayinesh Sool. Gargaarsi ni taasifame akkam isin gammachiise? Ana baay'een gammade uummata waan hin nyaatu. Miti? Dhugaa. Tole tole. Tole ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ameen. Tole dhaabbanni kuni dhaabbata gargaarsa uummata Oromoo jedhama. Gargaarsa isiniif godhe akkamitti ibsitu? Waaqayyo sinaa eebbisu jechaa sin galateeffachaa nuyi nama nu gargaaru hin qabnu waaqayyo sinaa gargaaru jechaa. Galatoomaa jechuun faadha. Dhaabbanni kun dhaabbata gargaarsa uummata Oromoo jedhama. Gargaarsa isiniif taasisee maal jettu? Dhaamsa maalii qaba? Baay'eetti gammannee waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee keenya. Tole galatoomaa amma kan argamnu dhaabbata gargaarsa nagaa tasgabbii jabina tokkummaa uummata Oromoo magaalaa Naqqamtee kan argamu keessatti argamna. Tole keessumaa kabajaa tokkoof harkaa qabna. Maqaan keessan eenyudha? Gaheen hojii keessan maali? Kan jennu ibsaa jalqabna. Tole dhaabbanni kun har'a sagantaa adda ta'ee gargaarsa hawaasa kanneen harka qalleeyyitan naannoo magaalaa Naqqamteetti taasisaati kan inni oole akkuma isin argaa turtan kun viidiyoo irratti mul'ataa ture. Mee isin kan akkamitti ilaaltu akkamitti ibsitu? Dhaabbanni kun dhaabbata haaraadha.
magaalaa keenyaatti wajjin jalqabbiidhaaf hojii reefudha wal duukaa kan jalqabne. Ani baay'ee gaariidha. Cimnee walii wajjin hojjenne boris uummata keenya deeggarsa kan itti fufiin isaanii gochuu danda'a. Dhaabbanni kun kan jedhamu namoota irraa qaba. Dhaabbata jajjabeeffamuu qabuu fi dhaabbata galateeffamuu qabu isaan ibsuu. Tole, hayyee gara fuulduraatti dhaabbanni kun deeggaruuf gama keessaniin gahee keessan akkamitti baatu akkamitti ilaaltu qaama ilaallatu wajjin. Akka waajjira keenyaatti dhaabbattoota garaagaraa ijoolleedha kan hojjennu waan ta'eef dhaabbata kanas akkuma dhaabbattoota kan biraatti dabalannee waliin tumsinee uummata magaalaa keenya waliin deeggaruuf Tole, galatoomaa dhaamsa isinii uummata Oromoof yookiin maqaa dhaabbata gargaarsa nagaaf tasgabbii uummata Oromoof yookiin immoo walumaa galatti dhaamsa isin qabdan maali? Ani dhaamsa qabu dhaabbata kana hojjettoota mana kanaa akka walii galaatti jechuudha. Cimtanii hojii keessan akkuma kan yaadannoo akka uummata Oromoo qaqqabuudhaan rakkoo amma keessa jiran kanas wal tumsinee hin deeggaru kan jedhamu akkuma kaatan kanatti gara fuulduraattis cimtanii akka hojii keessan itti bultan hin seenetti. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii isiniif. Walumaa galatti kuni sagantaa qophii deeggarsa hawaasa kan naannoo magaalaa Finfinnee taasifamu xumurreerra galatoomaa.